Hello. Akkam jirtu ijoollee yaaballoo kan magaala qalloo nagumaa fayyumaa kan obboleessi keessan nagumaa nageenni badhaadha. Ammallee deddeebi'eessaniin jedhan naga fayyaa waaqa galata. Marra bisaan akka nutti tole gammachuu qabna. Duuba akkam jirtarre ijoollee boore. Ijoollee boore jechuun duuba gos fedhaa ta'u sabab sablammii fedhaa ta'u ilmummaan nama la arda booranaa keessa dhalate. Maan jedhaniin duuba ijoollee boore jedhan. Akkuma beekama ijoollee baalee jedhan ijoolleen baalee gurri dhabde hin gammaddiimi gammachuu guddaan. Guddoo isaan hin gammadan. Akkasumas immoo ijoolleen booranaa feetu mooyyalee dhalat feetu ardaa liibaan nageellee booranaa dhalat feetu taltallee birindaar eelwayyee yaaballoo mooyyalee areeroo dhalat suruphaa meeggaa dubluqii dhalat dhaddii dharriitoo garuu hoo ijoollee boore akkas dubbiin yaa duuba hardha haajanan viidiyoo kana hojjadhuufi akkamiin magaala yaaballootan shoobsinaa shoobsuu beektani shoobsu jechuun oromiffaa standaardiin oromiffaa giddu galeessaa yookaan oromiffaa ammayyaan yookaan oromoo shawaa afaan oromoo shawaa jechuu dandeessa. Ani immoo dhuunfaadhaan afaan oromoo cawaa oromoo goototaan shoobsuu jechuun bareechuu miidhagsuu hammayyeessuu modernize gochuu akkas jechuudha. Shoobsuu jechuun bareechuu to develop ingilizoonnis maal jedhu to develop to modernize to upgrade waa baay'ee jedhu. Har'a akkuma isin agartan egaa magaalli yaaballoo already jijjiiramteerta akka gaafnu ijoollee xixiqqoo bar dargii dhalanneetti guddanneeniti jijjiiram hedduu jira. Yuunivarsiitiin nu baname galata mootummaa federaal Itoophiyaa galata kabajamoo Dr. Abiy Ahmed muummicha ministeera Itoophiyaa hoogganaa mootummaa federaalaa akkasumas giiftu duree aadde Zinnash Taayyaachoo waaqayyo ishee haa eebbisu. Ishiillee aadaa giddugal booranaa hojjatte duranaaf immoo akkuma biyya Walaayittaa biyya Sidaamoo biyya adda addaatti godhaa jirtu daabboo waan akka shaggar daabboo gulana nama soofa gulana odeessina akkas akka nuuf bantu immoo waaqayyo isaan galatooffanna. Akkuma bulchiinsa mootummaa Mikirbeetii yaaballoollee man koree moo man marii yaaballoollee Abdulsalaam Halakee Waariyoo fa'aa Halakee fa'aa warri biraallee jaarsoo obbo jaarsoo kabajamaa jaarsoo maali kantiibaa magaala yaaballoo hunda galatooma jijjiiram hedduu jira. Yaaballoo midhaagaa jirti bareedaa jirti jechuu barbaada. Egaa duraan dursee yaaballoon akkuma beekamu bakka sadiin namni kara yaaballoo dhufechuu warroolii dhufuu jira karaa yuunivarsiitii Boorana yuunivarsiitiidhaan karaa suruphaan karaa dhaddiin karaa kanaan karaa bulee horan nam gara yaaballoo dhufuu fi karaa suni jira. Karaan kaan immoo kan tawaaqin yedil barri fayyadamu karaa dhagaa kinniisaa karaa konsoo karaa taltallee karaa eenyu arbaa minci karaa konsoo nam baasu jira. Yedil barreen na beektaa tokko maan jennaan fitawraaree abta gorgis dinagdeen gaafa biyya babal'isan Atsee Minilik fiteegee xaayituu irraa ergaa fudhatanii gaafa waraanii Minilik laf booranaa seen karaa suniin seene duuba karaa gamuu goofaa xaqlaa gizaatti maan jedhanii karaa konsoo baay'ee nagumaan haga mooyyaalee haga boordarii Keeniyaan baay'ee jechuu yedil barreen naan duuba nutiin karaa dhagaa kinniisaa sun karaa sunii jira. Karaa immoo sadeessoon karaa mooyyalee taraa gaamboo ka Keeniyaa darbu akkas duuba yoo sobuu baadhe karaa namni dhiheen kan nuu banne waaqee nuu banne immoo karaa samii irratti karaa xuyyuuraa ittiin dhufu
duuba karaa babbareedama karaa asfaaltii kallee mootummaan nuu midhaase asfaaltii kan immoo yoo histirii seenaa isaa duuba deemnee ilaallu histirii hardhaaniti duri odoo nuun dhalatin zaman Hayila Sillaasee mootummaan Israa'el kaampaaniin guddaan Israa'el Sololboonii jedhan Sololbooniin kun Mitsuwaa Asmaraa kana qabee haga Mooyyalee 1970s 1970 keessa kalkos faranjii asfaaltiin dheeraaf guddini barsuun baay'ee upgrade godhan namni babal'isanii hin jaaranii irri deebi'anii akka dansaa jaaran malee asfaaltiin kun karaa haaraan namni booran keessa dhalatee guddatan cufuun beeka. Haa ta'u immoo jijjiirama hedduu jira yuunivarsiitiin nuu baname hospitaal nuu baname waan hedduu duranaaf shaggar daabboo kan malee duuba waa'ee biilboordii odeessin har biilboord jechuun waan kan duuba karaa beektaa namni yoo magaal kee dhufu nami karaa dhufee dhadhabee maal jedhee yoo dhufu waan laaluu barbaada. Duuba karaa simannaadhaaf bagnagaan dhuftan inkwaan danaa maxxachuu welcome jechuudhaaf warri magaala bareechuu warra amma koriidar limaat maaneedhaan warri injiinarii civil engineering waan kana maan jetti billboardin advertisement qofaanii ta'edha. Billboard is a jewel ornament of the cities jedhan waan akka malee bareechuu waan midhaas magaalota akka isaan hammayyaa jaarraa 21ffaaf ga'aa ta'anitti kawanni god billboardii kana jechuudha. Dura nafanni kun akka laalanii waan akka malee wuddii bakka namii danda'ee hin hojjenne maanii ta'a. Garuu namii suutedhe jii tokkoof akka sirriitti wanni jedhe ijoollee yaaballootu magaaluma yaaballootti hojjechuu hin danda'an jechuudha. Wanni kun hin duuba duraan dursee alaamaan isaa maani bagnagaan dhuftan. You are welcoming, you know. Investmentii saabuuf, investmentii attract gochuuf, ofitti harkisuuf hojii biizinasii bakka adda addaa keessummoota kabajamtoota biyya Keeniyaarra, biyya Itoophiyaarra, magaala giddu galeessa Itoophiyaarra baga nagaan dhuftan. Inkwaan danaa maxxachuu. Gartee you are welcoming jechuudha. Ati ilma namaati jechuudha. Nama wajjin nyaachuuf dhuguuf hojiif qophoofteerta jechuudha. Amma akkuma sana gartan kan mallattoon nageenyaa wayyaa adii ergib nachi ergib salaam ergib gartanii mi asimmoo jaalalatu jira onnee diimtu garte jechuun magaalii yaaballoo magaal jaalalaati jechuudha. Magaal seenaat magaal aadaa booranaati magaal waan hedduu biizinasiif qophoofteerta jechuudha. Waan akkasii yoo nu karaa beektaa karaa Mooyyalee dhufu bag nagaan dhuftan karaa hoolaa dhalee bes nagaan gala በሰላም ግቡ በሰላም እና እንገለቴ ሰንገለቴ ፈን ዋን ሀገርዳን ዋኔታ ዱባ ፋይዳ ፋጃን ቢልቦርድ ቶኮ በግናጋን ዱፍተን ገርቴ ፉል ከከን ኮኮልፍቴ ማንጀቴ ባሊ በልበሊ ከባና አይቹ ዋንቹ ፋፉ አተናምዳን ሳይቹ ለሜሶን አድቨርታይዝመንት እችኔ waan adda addaatti beeksisa fakkeenya yuunivarsiitiin Booranaa warri amantaa fakkeenya ka ortodoksii ka kiristaanaa ka evangelikaal fakkeenya warri mekaanii Yesus yaabelloo yoo konferaansii qabu fa'aa warra paastaroota warra adda addaa advertiizimii ka cherchii jechuudha bataskaana asirratti warri ortodoksii gaaf ximqata gaaf masqalaa fa'aa warri mootummaa warri paartii biltsiginna badhaadhinaallee yoo waan adda addaa qabu qophii adda addaa qabaate warrilleen asirratti advertaayizimiin tokko jii tokko fa'aa dhiyaachuu ka turuu jira. Kanarra maan godhe ijoollee babbareeddu beektaa ijoollee ka'im ka Boorana mimmiidhaaju kan wayaa aadaa Booranaa waliin kolfitee fa'aa akkas nagaan bag nagaan dhuftan nagaan nurraa gala jechuudha. Booran fa'aa xajjii dhuddufaa beektaa Booranis laa xallaan jaallatu. Xajjii fa'aa maan enjoy biira kan immoo Booranek malee dhudhaabe waan akka biira kan fa'aa haqaree fa'aa saasmannee fa'aa hin beektan hin qaabattanii saasmannee fa'aa waan akkasii kan advertise gochuuf
fakkeenya loon booranaa fa horsiisee bultoota waa'ee isaanii. Waan kanallee duubattoonni jedha. Duuba akkasii waa'een faayidaan advertiizimii faayidaa hedduu qabdi. Faayidaa hedduu qabdi. Kun akkasii yaa bal'umattuu midhaasuu hin danda'an. Yoo namni waan tokko sodaatu bee nam sodaachisa. Namni godhuu hin danda'u. Garuu yoo daffaree maan jedhee wanni kun waan akka malee salphaati. Waan nam dhibuuniti. Bajet xiqqoo tokkoon achuma tonni jedhanii sibiila, muka, simintoo. Ardaa warri booranaatu kamiif kami kan hojjechuu danda'a. Karaa ዋናን እንጀራ እንኳን ደህና መጣችሁ ከራ ኤርፖርት ይስን ከራ ቦረና ዩኒቨርሲቲ ባግ ነጋን ዱፍታን ከራ ከልሞ ነጋን ኑራዲባ ከራ ሆላ ዳለ አከስ ዱ ፋይዳ ዋን ከና ዱባ ወኒን ኩን አክሲ ማሌ ማጋል ሾፕ ሳበ አክ ማሌ በሬቻ ማጋል ሚዳክስ አከሲ ከን ፈካታ የዲቀኛ ላል ሞ ከን ፈካ ኮኔ ቢልቦርድ ደን ሞ ኑፌሲስ duranaaf yaaballoo egaa hogga 20 duuba yaaballoo hogga 30 duuba wanni akkasii attract godhachuu waan cuf haajaan lammeessoo immoo wanni nu yaabal keessatti akka nu akreefulee gifti duree adde zinash taayaachoo walaytaa irra sidaamoo irratti bakka adda addaatti daabboo beetii banuu jirti wallootti fakkeenya naannoo amaaraallee wanni akkasii akka nu babal'atu akka zoonii lamaanuu keessatti zoni baha godin borana baha karna gelle diha kagar yaballo wonni akkasi anu guddatu dabbo nami kayn waan nyaatu barbara ko midani jira fabrika duqeti heddun aknu banam akkasi wonni brand guddan mo wallonit one hori cattle Borana area is a nomadic area and nomadic horsiise bultootan beekama. Loon sanarmatti argitan kun garuu loon Booranaaniti jechuudha. Egaa Afrikaa kan keessa East Africa kan keessa especially gosa shaniitu jira kan loon beektaa breed jedhanii breed jedhama daaqelee maanii kanarraa gosootan fakkeenya loon gos loonii keessa cattle breedii keessatti shaneen keessa gara sadimo afur East Africa kee jira waanan tokkichi ka gos Booranaa loon Booranaa gos loon Booranaa qorkii kaayedhan kan akka malee mi'aa aannan isaanii mi'aa yaa rabbi garuu mootummaa Keeniyaatu waan kana research center jedhe be loon Booran Keeniyaa akilma namaa shaaworii fudhatti be hin dhiqan sponji maanin maqqa akka makiinaa garaajii keessanii qulqullu hakimilooni jira kiniini kililooni kawanne akkimale bakka warri gagabbise furdanii loon Booran Keeniyaa wanni kanaafu duranaa fi kunimmoo ankooleedhaan ankoolee cattle jechuun gosa beeta akka Booran qorkee odoo hin taane gosa addi ta'e loon walaytaa fakkaattiin gartanii Central Africa kan keessa Uganda, Rwanda, Burundi kan keessa Keeniyaa fi Itoophiyaa keessa hin jiranu garuu duranaaf research centeriin waa'ee beelladoota waa'ee horii irratti wanni godhu research godhu waan kana loon Booranaa qorkee fi ankoolee kana waliidhaan firoomsuun በማዳቀል ታሪክ hojjechuu biizinasii fi duranaaf akkan ta'uu qabaabee ministeerri qonnaa ka Itoophiyaa fi ka biyyoota kana ka Uganda, Rwanda, Burundi ka madda loon kana walii gorsee maal jedhee exchange experience maanii beekumsa addaawwanii jechuudha fi yaaballoo irratti qormaata beelladoota kan horii wanni hedhe kan itti yaaduu qabdu duranaaf maal beekam kanaafu loon ankoolee kun jaalal fakkaatame onnee fakkaatame kan laafii fakkaan laaf gaafii warra kan ol biqilee waan ajaa'ibaati diqqoo loon keen ka Itoophiyaa ka walaytaa fakkaatu bakka siilleniti kulleen akka malee dansa wanni umee waan kan itti yaadnu breed madaqal jedhan ka Booranaa fi ka ankoolee waa'ee kan wanni guddaan immoo kan akka malee jaalladhu akkuma beektanii ijoollee yaballoo dhaadhee guddadhe akka malee kitaaba matsaaf barreessuu fi dubbisuu matsaaf dubbisuu jaalladha akka malee
دوك library dan public library library kana akka malee guddaallee ta'uun qabu magaalaa yaballo library public library tokko duranaaf wanni kun cufti yaada guddinaaf dagaaginaat malee am budget ko kan invest gochuu humna qabaadheeniti garuu yaada gartee yaada guddinaa hawwii keenya ka durana maantu nu hafe mootummaan maal godhuu qaba dhiiraan ijoolleen dhaloota haaraa ka duranaa dhuftu nuufillee amma duranaa yoo xurataa ba'an fanu amma ka'ee maammallee nu ijoollee beektaa mallee xuuxxoo qofa dhiisna malee harma qofa dhiisna malee nu ammallee ijoollee bitta ijoollee yaaballoo yoomillee ijoollee akkas wanni biilboordii keessa kanatti hafe hallaadha amma waan beellada reefu haasofne amma kun ilaala asirratti gabaree Ameerikaa tokkotti advertaizimii kanarratti waa'ee loon isaa waan aannanii fa bakkeenya waan kana advertise godhe jechuudha. Mul'ata asirratti loon agarra. Kana yaadi kan biraan makki malee feesisaa amma tanallee yaada industrialization of Borana zone. Gar Borana fakkeen nama zooniin Borana dhiha magaala Yaaballoo fi suruphaa gidduu kan Yaaballoo fi as dhaddiin gidduuyyuu industrial zoonii tokko zoonii industirii the most realistic industrial zone nu barbaachis dhiiroo ndaalomnu duranaaf waaqii jedhee kallee immoo hin ariifannu hin jarjarrullee beeseen hin jiru duranaaf garuu ilaalcha waggaa 20 duuba waggaa 15 duuba industrial zooniin dargaggeeyyii keenya ka barattee hojii hin qabne ijoollee Booranaa ka baadiyyaa fi magaalaallee nam gargaarachuu namni shamarran ijoollee waxaatii ka dubraallee chaansii qabda jechuudha carraa qabda seentee hojjechuudhaaf carqaa industirii mee haalaallu amma hawaasum kan fagoo odoon deemin kanaafuu magaalli keenyas akkuma magaala giddu galeessa akka magaala Adaamaa magaalota Adaamaa Moojoo Sandaafaa Aleeltuu Sulultaafaa akka magaalota kana guddachuu hin dandeetti industrialize bareeduu hin dandeetti why not egaa kana fakkaataa waa'ee akki malee nu barbaachisu barumsa dura nama bulchaa magaalaa Yaaballoo itti aanan dheengadda viidiyoo tokko irra maan jedhee man am qabalee Yaaballoo ka duru kan gaaf nu ijoollee kabeen qabalee 2 qabalee 1 01 02 waan jedhan amma 05 guddina baay'ee nam gammachiisu jechuudha. Man barumsa duri nu koboolee fa'aa baranne man beekta koboolee jechuun gaafa andeenya filattanya ka xaaliyaanin beekta duri garaajii makiinaa fa'aa gartanii ka warri makiinaa spare party maali baqa warehouse injira magaazin warehouse xaaliyaanii keessa baran junior illeen akkasuma hospitaal xaaliyaanii turduri wataaddaroorraatti doktoroota warraatti taaqimata juniorii kan eegan immoo gamkuun achi gama ollaa baadiree jedhan achi gar goobsoo sun wayni beetin du achillee baradhu waggaa tokko juniorii waggaa tokko koboolillee lafteenne Huseenoo Gash Abdullahi jechuun dureessu warri Yaaballooti beekamaa beekta duri suuqii muuziqaa kan jaallatu Gash Abdullahi mucaa Abdullahi waliin fa'aa barannee ጊዜ sunduwa mani barumsaa diqqaama mani shaalaqaa mabaxoon jaataniyaaliilleen haayiskuulii maqaa isaan baasanii bakka akkanum jecha magaalii guguddachaa dhufte kun magaalota reefu sanitti mee eenyu beeka durantan gulantan fa magaalii keenyallee akkuma Arbaa Minci kan fa akkuma Hawaasa kan fa guddoo taate kanaafuu hawwiinnu magaala keenya qabna amma already wanni guddaan midhaafameera haa haxaanu haa xaragnu haa clean goonu let us clean Yaaballoo town please harat qoshasha asiif achitti haa dhiifnet immoo duranaaf maalirratti odeessina akkuma magaala giddu galeessa magaala Nairobi fi magaala Kadhibii Addis Ababa wanni jenna duuba
فلا هرات اتجاهتن سبيسالي بقى كراج شوفر تكا وانك جيركاني وي وانت بقى انجرا من امياتش عادا قولو قب مالي بلاستيكي وحقاشين وانا ددا سيفاتشي ترجاسون كوني دكوب نما تركيزا حفورة قل لين دبابو وني كون همتو أكمالي همتو دوبا كاسي مجال كان قديسو فقبو اندستريالين نوفيسيس أكم ريفو جنة godin borana baha kar nagelle borana kar daliban اللي فكينا في harak allof nagelle borana giddu industrial zone to bajeti sasin det million billions garu esafidan dum fatte inqabu garu yaade jechu yaada war ken fa investorota war abba qabenya kan oromia ka ethiopia kan bakka ka afrika cufaf duranaaf hawwi akkasiiti hoggaa 30 keessatti 40 keessatti eenyu beeka magaalli kan standard magaal luksiin jirami magaal suite ak malee bareeddu akkas duraan ammoo suutenne muuziyeemii fa kenna namni aadaa abbootii gadaa booranaa ka duri itti laallatu footoogiraafii warraa fa jireenyaaf haal wayaa uffatu fa kenna ka kaa'imaaf ka jaarrota ka ijoollee xixiqqoo adabballeedhanii gammee xixiqqoo gammee guguddoo kuusufa yuuba warra gadaa buuse abbootii gadaa fikcharii warra magaalallee warri kenna ka magaalee abal'oodhaan inni guddaan nulleen ilmuma namaati footoogiraafii kenne fa ka Ali Eliyaas fa ka Abduuba Eliyaas fa ka Gizaachoo Sandaafa fa ka injiraan jirti ijoollee Addaamuu Kurraasee fa አዲሱ ከፋለው ፈማኒም ጅራኒም ዱሪ ጆለ ያ ጉት ተብታ ጆለ ታምሬ አሊ በየነ ፋድ ታምሬ ብዙነሽ አሊ በየነ መምርት ከፈጀምቱ ወር አሎ ዋንኬ ነው ፍደን ረናሜ ሄዱ ጅራ ሽታዬ ካብታሙ አሰገደች አስፋዋሪ አስናቀ አስፋዋሪ ከፋለው ትኩ ገባየው ፋፈት ትኩ ገባየው አባባ ትኩ ሻምበል ትኩ ገባየው መሰረት ከፍ ያለው ሰናይት ከፍ ያለው ሰላማዊት ከፍ ያለው ነሚ አቦናም ሄዱ ጀራሚ አበሎ ነጋዬ ጉራራ ሐኪሚ ከነ ዶክተር ከነ አይጆሉማ ፋሚሊሳ መንግስቱ ነጋዬ ጉራራ ፋ መኮንን ነጋዬ ጉራራ ፋ አያሉ ፋ ጸጋ በቀለ ወንጌላዊ ሰባኪ እንበ ቦንከ ያበሎቲ ጸጋበም ደዮን ከነ ኦስሎ ካንቱር ነገ ኖርዌይ ካንቱር አካስ ወር ጉጉዳ ተው ስለሺ ክንፉ ተስፋይፋ እሸታየው ክንፉ ፋ እሸቱ ስራው ፋ ታየ አባጋሽ ታየ ፍሩ ታየ ፋ እንንሽ ታየ መዋህን ዘገየ ደመቀ ሙላት ደመቀሽ ፋንታ ሃድ በዚህ ፋ Obbo Elias galgaloo geedo ani ga barinu dhalan beta gada borana keessatti bareenu seetan barnama abbaan gadaa 1972 yaga 79 78 nami bulche aga jiloo adii jedhan duuba baanka abbeetti bar gadaa isaa dhalan duuba aga jiloo adii barii sun bar hamaallee ture akka malee 1977 bara beela dheebuuti bar hama ኢትዮጵያ ጩፍ ከስ ወሎ ድርቂ ትግራይ ድርቂ ቶረ በሬሶኒ ኤገርሙ በርባዳዲናስ ቶረ ቁፋ ኛታ ቁፋለ ቶረ ጋፍ sangareen tokko beeta sumunfa ka shambirrifa sangaan tokko dhibba furfa dhibbi shan akkam guddate dhibbi ja sangaan guddaan tokko ar abbo wanni nothing ngadi chocolate nakana morira caramello nakana ar nagat